Harka fuudhee kabajamtoota daawwattoota televezyiinii OBN kun dilbata sa'aatii 9 hanga 9 walakkaa kan si waliin turu sagantaa funyeeshoodha. Egaa sagantaa funyeeshoo baay'ee gaariidha. Nu bohaarsee nu barsiise warra ittaniif galatoomaa isiniin jenna. Gara fuulduraas immoo foormaatii haaraa daballee yaada biraas sa'aatis daballee simbira akka geenyu waadaa isinii seenna. Egaa sagantaa funyeeshoo keessaa immoo inni tokkoffaaf inni jaallatamaan sagantaa keessummaadha. Keessummaan koo har'a eenyu seetan nama isin baay'ee jaallattaniif baay'ee dinqisiifattan goota tokko isinii qabadhee yaadde. Baandii Buraayyuu keessa yeroo turte nyaata nyaachuuf bakka wayii deemtanii sumanii si ari'anii maa inni mee kun nuti Esa dhageessaati waan kana. Nagam. Funye sirriidha. Yeroo sana ani xiqqaan ture. Ammayyuu sanuma ammaa. Akka amma kun natti yaa'es miti. Shubbisan hojjedha ture sochii. Irreecha malkaa teetee deebisuudhaaf achitti haala guddaadhaan akka Oromiyaatti kabajama ture. Loon hedduun qalameetu torban irreecha arsadiitti kan sun immoo kabajamu. Nuti immoo shubbistoota turre baandii Buraayyuu keessaan shubbisaan ture. Garee sochiin hojjedha jechuudha. Yoo kana nyaata nyaadhaa koottaa warri baandii nyaata nyaadhaa hojiitti deebi'an hin jedhan. Yoo kana namni hundi hiriira galee jira. Nama kana keessaan darbinee dunkaana achi jiru sana seenuudhaaf yeroo jennu warri baandii hoggaa seenuudhaadhaan jaarsi balbala dunkaanarra dhaabbatee jiru isra tokkotti deebinaan jedhe lakkee baandiidha jennan deem baandiin abbaa kee abadu ela duuriyyeen seenee ela baandii wajjin nyaachuuf deema qabaade hundumtuu ulee darra naqeessa ijoollee warri na laalan beekaa yeroo biraatti na jeequudhaaf callisaniituma seenanii anis tumamaatu mana fuudhanii deeman achi nu dabarsaniit garbuu wayii keessa na dabarsanii na biraa deebi'an ammas deebi'an jedhee qoorraa siqee wallaalu edaa jara na laalaa jiru ani irraanfatan yeroodhaan karaa biraa naanna'ee seenuufan uummanni akkas naanna'eetu jira dirree sana keessaan uummataan amma tokko na beeka gaa maaliif achi mana qopheessaa sanatti na beeku waan ta'eef mee sokkaan nan darbaa waan jedhu edaa na laalaa jiru jarri xiyyeeffannoo narra godhanii na ilaalaa jiru. Amma yoona uummata keessaan asiisee uummata keessaan darbee goodaa keessa bakka lafa bal'aa sana darbuudha waan deemu fiigaatuma dhufan poolisoonni lama. Ammas guyyaa uleetii boodeetu waan omaa dubbanne namni na beeka namni hedduun na beeka waan ta'eef aga tokko poolisoonnis na tumurumatti ta'an achi baandiidha jedhani baandiidha deem baandiidha abbaa gaafadhu maa yeroo hin galiin. Akkasitti uummata keessaa na baasanii boodarraa itti gaafataman baandichaa na barbaadeetu na seensise kunis ni jirti muuxannoo keessa akkasitti. As sigibbira qofaa otoo hin ta'in caala bakkuma hundatti namni kan nama ilaalu uffannaaf fiizikaaliitiin namni garuu kan madaalamuu qabu sammuutiin otoo ta'ee gaariidha inni. Ani kanan ajaa'ibsiifadhu dagaagina qaamaa osoo hin taane dagaagina sammuuti. Kabiraas immoo barumsatti tokkoffaa baata kun amma dhugaadha. Eeyyani na yaala omaan jedhu qabxiin ani gadaanaa fide kutaa torbatti ture 92.5 fide innu gadaanaadha. Isa kan meeqa fidda ture? 99.9 kana ture. Barnootaallee baay'ee omaan jedhu bareeda ture jechuun na yaala jechuun barataa 2 keessa omaan jedhu tokkoon hambaa seekshinii. Akkamiin gara sirbaatti seentanii caala? Gara sirbaatti ani guyyaa tokko gara sirbaatti nan seena jedhees yaadeen beeku. Garuu hawwiin ani hawwu waa 4 ture arfan keessaa 3 galma gaaniiru. Ispoortii akka maleen jaaladha ture nan hawwaa. Karaati kan hojjechuu qilleen gaggaragaluu kan afaan hawwa ture. Inni ta'eera takka gaggalagalta istiidiyoo immoo singa'u malee gaggalagaltee nu daawwattoota keenyatti. Guyyaa tokko dirree irratti walitti naaf fidu. Kubbaan taphattattee na fukkuru namatti qoosuu fi. Kubbaan taphattee? Akka maleen taphadha. Gaa'ee.
guyyaan tapha eegalee kubbaan ani asii olee dhiitee agarraa gadi hin deebine. Baay'ee gaariidha ittiin deebitee uftu hin taphanna dirree irratti waan gad deebitu natti fakkaatu. So wantoota arfan sana keessaa waa sadii galma gaaniiru aartiin galma ga'ee jira. Qabsaa ta'uu nawwa ture isa kana jaj kan godhu uummata Oromooti. Qabsoon immoo yoo lubbuudhaan itti wareegamtee fi yoo galma ga'e qofadha qabsaa amanamaa kan si jechiisu. Sunis gaafa galma ga'u biiftuun ishee mul'atteetti. Dhugaa. Guutumaan guutuu akka baatutti eeguudha. Inni arfaffaan maal ture seetee egaa manaajera ta'uun fedha ture. Manaajera. Yaa manneen baankii keessa si galee barnootaan tokko yeroo sana waan barataa jabaa ture. Isa booda raaree siyaasaa keessa buunee hagaarraa achuma keessaa dhidhiitataa jirra. Dhidhiitannaa kana keessa immoo dhufnee har'aas jirra. Egaa ammas barumsi umuriitiin hin daanga'u ati mallee mucaadha. Dargaggeessa qeerroo cimaadha. Barumsa keetti fuftee bakka yaaddees akka geessu hawwii kooti. Suni karoora koo keessaa tokkodha. Karoorri ani gara fuulduraatti qabu tokko dandeettiin qabuun saba kiyya tajaajiluudha. Lammaffaa immoo yoo rabbi galmaan naaf ga'e ijoollee haadhaa fi abbaan qabne gargaaruu yaala guddisuun kana karoora kiyya tokko. Ijoollee haadhaa fi abbaan qabne nan deeggara maaliif ani haadha malee waan an guddadheef mi'aa haadha sun argee waan an guddadheef jarreen sanaaf fakkeenya gaariin ta'a. Waaqayyo kan yaadde hunda galmaa akkasi geessisu shakkii tokko illee hin qabu. Inni sadaffaan immoo barnoota kiyyatti fufee digirii tokko lama harkatti nan qabadha nan danda'a jedheen. Hin qabatta. Hawwaa sana madditti immoo ilmaan haadhaaf abbaan qabne maanguddoota dadhaboo ta'anii fi namoota isaan gargaaruu hin qabne yoo rabbi jedhe kaampaanii tokko maqaa isaaniitiin wanti jedhee har'aafumaan qabu qabeenyi kiyya uummata Oromooti. Waan achirraa dhufuun namoota gargaarsa hin qabne gargaaruun fedha. Oromoo qofa osoo hin taane namoota rakkatan humaniiti jechuudha. Kanuma nama ta'e hundaa. Namummaa. Mee uummata Oromoof aamsa kanan qaba. Otoon kana jedhee kan jettu yoo jiraate. Uummanni Oromoo haala gaariirra jira. Waan bareedarra jira. Uummata Oromoo irraa dhalachuu kootti guddaan gammada. Ittan boona. Saba of ta'ee jiraatu waan ta'eef saba gabrummaa waggaa dheeraa jala ture assimileet hin taane eenyummaa isaa kan hin irraanfanne roorroon itti hammaattullee waan ta'eef saba kana hedduun galateeffachuu barbaada. Inni kan bira wanti har'atti jiru ilaaf ilaameedhaan deemuu qabna. Ani siyaasa fedhe keessa waan jiraadhe nama jijjiirama Oromoodhaaf fide nan deeggara. Oromoon kan hubachuu danda'udha qaba. Dirqama ani bosona seenee lolaa waan tureef yookaan immoo waan an Oromoodhaaf qabsaa'eef dirqama ani taayitaatti ba'uun qabu. Ani taayitaatti ba'uudhaaf isa taayitaatti ba'ee waan deeggareedha furmaanni. Ofiif jecha dhiibne sadoo dhuunfaa ofii dhiisne saba kanaaf hojjechuudha. Kanaaf Oromoon immoo nama isaaf hojjetu eenyu akka isaa hojjetu sirriitti waan beekuuf saba kana gorsallee hin barbaachisu. Qeerroo Oromoo gorsillee hin barbaachisu. Dargaggeessaaf dargaggeettii Oromoo gorsillee hin barbaachisu. Gama aartiitiin fi waan hin danda'uunanis uummata Oromoo faana jira. Jajjabaadhaa jabaadhaa jechuun barbaada uummata Oromootiif dhaamsa ni qabu. Facebook irraa waan argame walitti duuluun akkasuma hubannoo malee abbaa fedhan hayyuu salphisuun nama beekaa Oromoo irratti duuluun diinaaf karaa saaqa malee bu'aa nuuf hin qabu waan ta'eef isa kana sirriitti hubannoodhaan socho'uutu barbaachisa. Yeroo nuti keessa jirru kun immoo akka malee ishii dhumaati waan ta'eef yeroo akka malee Oromoodhaaf ciniinsuu guddoodha. Kanaaf uummanni Oromoo waan dhufte kana akka carraan kanaan dura nu mudate
dubbiin liji Iyyaasuu akka hin deebine dubbiin Tafarii Bantii akka hin deebine Oromoon nama isaa jabaa sirriitti kunuunsee qabuudha qaba. Isa kana immoo abbaan fedhe waan fedhe afarseedhaaf isa duuba girrisoo otoo hin taane Oromoon gaaddisa tokko jalatti deebi'ee egeree isaa boru murteeffachuu danda'uudha qaban jedha dhaamsi koo kana. Namarraa waa eeguu dhiisnee ufuma keenya bakka jirrutti. Wabii biyya kanaa taane wanta guddaatu nutti kennamee jira. Adaraa guddaan nurra jira. Ati waan baay'ee isaa jettetti waan ta'eef namoonni keessumaa Oromoo ta'e kan Oromummaan beekne jiru Oromoon hundi qulqulluudha. Oromoon hundi gaariidha miti. Oromoof afaan Oromoo qofa baranii immoo sabni biraa bittinnaa'ee kan jiru kan Oromoo diiguuf ishee mul'atte ishee qabanne kan nurraa bittinneessuuf ka'anis waan jiraniif of eeggannoo guddaa gochuu qabna. Gama aartiitiinis immoo waan baay'ee hojjechuu qabna. Mee aartii keessa sirbaa maal jaallatta? Fakkii kaasuu na yaala. Si kaasu moo? Na yaala ture. Wantoonni akkasii sun immoo nama si deeggaru barbaachisaa, develop gochuu barbaachisaa. So qarshii 5 irraa adurree jirtu tokko kaasee mana barumsaa irratti laxxafee ture. Hojii dareetiin yookaan hojii gareetiin kan hojjetamu. Ergasiis deebi'ee hedduu yayyaalle waan biraa keessan seenne. Jalqabumayyuu kan uumamte aartiif jechuudha. Situ kennaa keen barre malee akkasuma ammaanaa jirachaa turte malee ati kan uumamte fakkii. Sun illee danda'ama. Maaliif amma fakkeenyaaf ani namoota adii namoota biyya alaa waa tokko qofaa miti digirii fudhatanii kan ta'an. Doktorri Sisuma loltuudhas si galee fakkeenyaaf ani pirezidaantii Raashiyaa akka malee jaalladha Vladimir Putin jechuudha. Farda gugsaa farda ni gulufaa kaaraatistiidha. Baay'ee nama jabaadha jechuu barbaadeen waa xiqqatu waa 5 ol hin danda'a. Waan tokko nan danda'a yoo jettee nan hojjedha yoo jettee yaali garuu siif guuta. Kanaga so walumaa galatti dubbiin keenya kana fakkaatti funyee suuraati kaasu moo? Har'a miti yeroo kaan kaafte sagantaa funyee shoorratti agarsiifna. Mee maaliin isaa eegnu konsartii moo CD eebbisiifattamoo Oromoon si hawwee Oromoo si yaade kana maal qabatteetu dhiyaattaafi? Waan si ajaa'ibu keessaa biyya namarrayyuu taa'ee albeema guutuun hojjedha jechaan ture. Hojii babbareeda amma tokko hojii bareeda hin hojjenne ani saba kanaaf sichi waan gaariin hojjedha jedhee yaada. Aadaa uummata Oromoo Oromiyaa keessa jiru irra darbee kan Boorana Keeniyaallee yeroo dhiyootti nan hojjedha jedheen abdii qaba jechuun saba kana walitti hidhuudhaaf Finfinnee fi Naayiroobii walitti hidhuu jechuudha. So uummata aga Mombaasaa qubatee jiru sanaaf aadaa isaaniillee uummata Oromoo biyya kana jiruun wal barsiisuuf nan yaada jedheen abdii guddaa qaba. So fuulduratti Rabbi jedhee ammattillee barattaa nutti hojii guutuudhaan nan ba'a yeroodhaaf immoo hojiiwwan muraasa uummata Oromoo biraan nan ga'a. Uummata na fedhaa turee fi uummata na jaallatuuf immoo konsartii bakkeewwan garaagaraa irratti nan hojjedha jedheen hawwii qaba jechuun yaa hin danda'amas waan ta'eef yeroo dhiyootti nan yaala. Kanammoo uummanni Oromoo abdiidhaan akkana eeggatu abdiin qaba. Gaman danda'uun waan danda'uun uummata Oromoo waliin jiraachuu barbaadeen. Baay'ee gaariidha. Hundaa ol immoo kanatti tole warra Naayiroobii jiran Oromoota warra Mombaasaa akka dildilaa taate ambaasaadara taate Oromoos as jiru faana obboloota isaanii faana akka walitti fidduu shakkii tokkoon qabu. Gaafas immoo sagantaa biraa hojjenna yeroo kee aarsaa goote dadhabbii kee irraallee otoo bahiin bakka si waamitti waan na argamteef maqaa koof maqaa daawwattoota televezyiinii OBN hedduun si galateeffadhaa baay'een si dinqisiifadhaa baay'een si kabajaa. Funyee guddaa galatoomii dhumarratti dhaamsina ni qabu tokko jiraate qofaa kee qofa homaa gochuu hin dandeessu.
fakkeenyaaf alagaa yoo ilaalle wal deeggaruu ispoonsaroota garagaraatu jira. Yeroo hedduu namoonni keenya jajjaban ijoolleen keenya ciccimtuun kaatee tafti. So sanaaf immoo uummanni Oromoo fi abbootiin qabeenyaa Oromoo akkasii bira dhaabatan gamana waamichaan dabarsaa fi maaliif eenyummaa keenya kan dagaagsu nuyiidha. Miidiyaaleen dhuunfaanii fi akkasuma miidiyaaleen hawaasaa hedduun uummata kanaaf akka bal'ina isaatti ga'aa miti waan ta'eef aadaan keessattuu fakkeenyaaf aadaan Iluu, aadaan Gujii guutumaan guutuutti galaana yaa'een dhumne aadaan dhumne qabna waan ta'eef wantoota hedduu irratti hojjechuun ni danda'ama jechuu barbaadeni. Sanammoo hojjechuudhaaf waan keenya nu hojjenne waan ormaa leellisuu waan keenya osoo leellifannee nama keenyatoo jabeeffannee gaarii natti fakkaata. Kanaaf immoo abbootiin qabeenyaa Oromoo akkasii waliin dhaabatan abdii guddaan qaba. Atis jajjabaadhu dhuguma sitti muudhaaf miidiyaalee dhuunfaa garagaraa kan biraallee miidiyaan amma Oromiyaa keessa jiranii fi bakkeewwan garagaraa jiran namoonni jajjaboon waan garagaraa saba Oromoo ijaaruu fi waan Oromoo utubuu irratti hojjetaa jiraniif galatan dhiyeessuu barbaada. Akkasuma weellistoota Oromoo hadhaa hedduu keessa darbanii saba isaaniitiif waa hedduu arganii rakkoo hamaa keessa jiran fakkeenyaaf weellisaa Nuhoo Goobanaa yeroo ammaa kana haala hamaa keessa jiru natti fakkaata. Kanaaf gama dandeenyuun artisti Faayisaa Furiillee akkasuma Haloo Daawwellee Laggasaa Abdii akkasuma jarreen kana osoo waan gaarii nu dhaalchisanii saba kana sagalee ta'anii owwaachaa fi turan jechuudha. Qabeenya nuti qabnu osoo waan keenya irratti invest goone abbootii qabeenyaa Oromoo illee ni gargaara jedheen abdii guddaa qaba. Kanaaf gara fuulduraatti illee fiilmii bareeda wayii hojjechuun yaala jechuudha. Kanaaf sana keessatti immoo industirii fiilmii afaan Oromoo ol guddisuudhaaf barreessaanis sana ta'u siigalee waan dura jedhe sana barreessaanis daayirekteerris hojjetaan fiilmii sanaas weellisaanis anuma ta'a jechuudha. Carraan argadhu bakka wayiin argadhu waan irratti hirmaachuuf. Akkamii? Fiilmicha irratti. In argatta akkamitti hin arganne namoota hedduu hirmaachisaa bosonatti barreessaa ture. Ammaaf waraqaan sun harkaan jiru irra deebiidhaan barreessa. Seenaan sun sammuudhuma koo keessa jira waan ta'eef kanadha. Sanaaf immoo jajjabina hin jirru amma fakkeenyaaf keessattuu gama fiilmiitiin Oromoon duubatti harkifatee jira. Kitaabolee illee namoonni kitaaba barreessan namoota jajjabaatu jira. Lataa Qana'ii gama kanaan baay'een dinqisiifadha. Jechoota Oromoo ijaaruu fi waan Oromoo walitti suphuu baay'ee dargaggeessa jabaadha, qeerroo jabaadha. Waan saba ijaaru barreessuu namoota akkasii kana namoota waan gaggaarii barreessan utubuun barbaachisaadha. Kanaaf weellistoota Oromoo guutummaan guutuutti galateeffachuun barbaada. Atillee guddaa galatoomii naa jiraadhu. Interview na gochuu keetiif sin galateeffadha. Silaa dafee tanan dhufayyu ture xiyyaara dhoqqeen qabeetan dhiibaa ture. Egaa akkuma Hollywood fiilmiitiin guddate unis immoo Oromiyaa waan tokko uumne akka uummata keenya bira geenyu shakkii tokko illee hin qabnu caala kan yaaddoon disiifaa milkaa'u. Guddaa galatoomii.